Akan jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti maansara sabaatiin. Qondaaltotaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo damee kibba baha Oromiyaa haala ulfaataa keessa jirra jedhu gaafatamtoonni waajjira ABO gara sirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessa jiru nu biras jira kan jedhan gaafatamtoonni waajjira adda bilisummaa Oromoo kibba baham OMN dubbise kun haa ta'u malee rakkoo fi dararaan miseensonnii fi qondaalonni godinaalee Arsii lamaanii fi Baalee keessatti argaa jiran gurra uummataa dhaqqabaa hin jiru jedhan. Godinaalee Arsii fi Baalee keessatti ari'atamuu, hidhamuu fi doorsifni sabboontota Oromoo irratti taasifamu daangaa darbee jira kan jedhu gaafatamaan damee kibba baha Oromiyaa obbo Daraaraa Lammiin bitootessa darbeerraa kaasee qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko dura hidhamanii turan irratti adabbiin hidhaa waggaa 4 hanga 18 darbee akka ture himeeti jira. Shawaa Lixaa aanaa Ejeree magaalaa Ejeree keessatti dilbata darbee humnoonni mootummaa dargaggoo lafaa dhufaa kutaa 7 baratu ajjeesan. Dilbata darbee ganda baadiyaa Kimooyyee fi magaalaa Ejeree gidduu dorgommiin kubbaa ispoortii kan ture yoo ta'u Okkora ka'ee booda milishaan magaalaa Ejeree barataa addunyaa kumsaa jedhamu itti dhukaasee ajjeese jedhu barattoonni qophii ispoortii kanarra turan. Barataa kana malees barattoonni kun okkora ka'een miidhaman hedduudhas jedhameetii jira. Barataan kun hirmaannaa siyaasaa tokkollee akka hin qabne maatiin himaniitii jiru. Sirni badhaasa Odaa Awwaardii marsaa shanaffaan kaleessa Finfinneetti geggeeffame. Badhaasa marsaa shanaffaa kana irratti hojiileen aartii afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 keessa hojjetaman muraasni filatamoo jechuun badhaafamaniitii jiru. Badhaasni Odaa Awwaardii dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatuu Tola Maariyaamiin kan qophaa'u yoo ta'u waggaa 5 dura giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argamutti kennamuu eegale. Ergasiis waggaa waggaan weelluu, fiilmii, kitaabotaa fi hojiilee aartii afaan Oromootiif beekamtii kennuun badhaasuu itti fufee marsaa shanaffaa qaqqabuu isaa qopheessituu fi gaazexeessituun Bashaatuu Tola Maariyaam haasaa saaqinsa sagantichaa irratti taasifteen ibsiteetii jirti. Badhaasa Odaa Awwaardii marsaa shanaffaa kana irratti hojiileen aartii afaan Oromoo dameewwan garaagaraa keessa jiran muuziqaa, fiilmii fi og-barruu giddugala godhachuun aartistoonni baay'inni isaanii 60 ta'an badhaasichaaf kan kaadhimaman yoo ta'an isaan keessaa injifattoonni 20 filatamoo jedhamuun damee irratti dorgomaniin badhaafamaniitii jiru. Yaa'ii paartii Biltsiginnaa dhufu irratti wanti eegamu akka hin jirre maddeen keessoo sirnichaa himan. Maqaa yaa'ii paartii Biltsiginnaa tokkoffaa jedhuun waltajjiin bitootessa 2 hanga 4 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waamamaa jiru irraa wanti haaraan eegamu akka hin jirre maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Wanti hundi Abiyyi Ahmadii fi ijaarsa leellistoota naafxanyaa Abiyyi Ahmad gorsaa jiraniin kan xumuramedha kan jedhan maddeen keenya hirmaattota yaa'ichaas tahee koree giddu galeessaa fi koree hojii raawwachiiftuu kallattiin kan qopheeffamaa jiru caasaa leellistoota naafxanyaa fi gorsitoota Abiyyi Ahmad masaraa mootummaa guutaniidhaan jedhameetii jira. Oduu biraatiin naannoo Gaambeellaatti tatamsa'inni dhibeewwan akka HIV, TB fi busaa hammaataa ta'uu qorannoon mirkaneesse. Bu'uura qorannoo dhibeelee garaagaraa waloon taasisanii naannoo Gaambeellaa uummata 300,000 fi 30,000 qabu iddoo tatamsa'inni dhibeewwan akka HIV, TB fi busaan bal'inaan keessatti mul'atudha jedhameetii jira. Tatamsa'inna kanaaf to'annoo dhibee irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uu fi sirni fayyaa naannichaa dadhabaa ta'uun sababoota ijoo ta'uu akka malan mul'ise qorannoon kun. Garee qorattootaa kana kan dursan Dr. Kaffiyaaloo Alane naannoo tokkotti tatamsa'inni olaanaan dhibeewwan kanneenii bifa kanaan mul'achuun dhimma yaaddessaadha jechuu isaanii East African gabaaseetii jira. Dhuma ji'a sadaasaa bara 2021 irraa eegalee namoonni hedduun haleellaa qilleensaan Itoophiyaatti ajjeefamuu dureen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksifte. Kaaba Itoophiyaatti haleellaa qilleensaan namoonni 300 ol dhumuun kanneen 370 caalaan immoo miidhamuu kan beeksifte koomishiniin kun Itoophiyaatti gudeeddii dabalatee dhiibbaan mirga namoomaa raawwachaa jiru dabalaa dhufee jira jechuun himteetii jirti. Sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru qorachuuf muddee bara 2021 keessa garee qorattoota idil addunyaa kana hundeessee manni maree mirgoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ekspertoota 3 Keeniyaa, Ameerikaa fi Gaambiyaa irraa gara Itoophiyaatti bobbaasuuf jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii